Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo ilmaan isaa hundaan tikfamuu qaba jechuun adda bilisummaa Oromoo ibse. Jaarmiyaan ijaarsa dubartoota Oromoo addunyaa dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessaaf xiyyeeffannoon akka kennamu gaafate. Korri ABO kan kutaa Kaanaadaa fi USA bara kanaa adoolessa 26 haga 28 bara 2023tti geggeeffamaa ture milkiin xumuramuun ibsame. Godina Wallagga Bahaa aanaa Angar Guuteetti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa dargaggoo Oromoo tokko ajjeesuun dhaga'ame. Ilma Oromoo dhaabbata dhuunfaa Dugdaa Konistiraashin jedhamu keessa hojjetan sababa Oromummaa isaanii dararaa hamaa argaa jiraachuun saaxilame. Mootummaan Bilxiginnaa amantaa keessa harka galchachuun Sinodoosii Itoophiyaa wajjin ta'ee hordoftoota amantaa Ortodoksii hidhaa jiraachuun himame. Dhaabbatii fayyaa addunyaa lolli naannoo Amaaraatti geggeeffamaa jiru akka isa yaaddessu hime. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo ilmaan isaa hundaan tikfamuu qaba jechuun addi bilisummaa Oromoo ibse. Addi bilisummaa Oromoo ibsa kaleessa baaseen Oromiyaan qe'ee jaalalaa fi nagaan keessa jiraatanidha malee qe'ee farreen qabsoo bilisummaa fi Oromummaa itti wal jijjiiruun ajandaa siyaasaa itti dhalchaa oolan qe'ee hokkora boqonnaa fi nageenya uummata bal'aa itti dhorkatan ta'uu hin qabdu jedhe. Addi bilisummaa Oromoo rakkoo walxaxaa kufaatii fi jeequmsa siyaasaa irraa madduun impaayera Itoophiyaa hudhee qabee Oromiyaatti babal'achuun lammiilee Oromiyaa oolii bultii dhowwuu kamuu gad-jabeessee akka balaaleffatu yaadachiiseera. Itti dabaluunis dhibdee siyaasaa sirnoota Itoophiyaa dhufaa darbaa fi kan paartii badhaadhinaa yeroo irraa gara yerootti daangaa ala deemuun ijibbaati nageenyaa dhowwatamee impaayeratti kuffisee uummata biyyattii barootaan wal qabachiisuu dadhabsiisaa jiru kanatti furmaata waaraa itti godhuuf addi bilisummaa Oromoo yeroo adda addaatti yaadota furmaataa ifaa fi mul'ataa akeekaa ture ibseera. Keessaayyuu waggoota arfan darban keessa erga paartiin Biltsiginnaa aangoo siyaasaa dhuunfachuun biyyattii geggeessuu eegalee as rakkoon walxaxaa fi gaaga'amni hedduu ulfaataan biyyattii fi uummattoota mudateera. Bahaa dhihaa, kaabaa kibbaa, darbees giddugalli osoo hin hafne guutummaa biyyattii keessatti jeequmsi siyaasaa fi balaa waraanaa dhuma hin qabne lubbuun lammiilee miliyoonaan galaafatameera. Qabeenyi biyyattii biliyoonaan shallagamu barbadaa'eera. Dhalli namaa mirgi diimokiraasii kabajamuu fi nafnaan mirgina uumamaa iyyuu mulqamee oolii bultii dhowwatameera jechuun ABO'n ibseera. Gaaga'ama siyaasaa biyyattii mudatee wal qabatee rakkoo lakkuu biyyattii mudate keessaa bahuun uummattoonni biyyattii nagaa waaraa argatanii tasgabbii fi sabta'iinsa qabaachuun akka jiraataniif addi bilisummaa Oromoo furmaata kan jedhe mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa naannoo Oromiyaa hundeessuun hojiirra oolfamaa akka jiru labseera. Dhimmoota ijoo fi rakkoolee biyyattii keessatti mudatan furuuf mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ittisuu holola farreenii naqaaqamanii tasgabbii dhorkan saffisaan irra aanuun lammiileen Oromiyaa dirqamaa fi itti gaafatamummaa guddaa isaanitti kenname akka baataniif siyaasa naamusaa fi safuu tiksee geggeeffachuu fi akka namaattis ta'e akka sabaatti safuu Oromummaa fi sansakkaa siyaasaa hordofuun dantaa sabummaa fi lammummaa geggeeffatu hunda irraa akka eegamu yaadachiiseera. Dhuma irrattis jeequmsaa fi hokkorri ulfaataan bakka itti qaban dhabee kaaba biyyattii irraa ka'ee gara Oromiyaatti babal'ataa jiru qe'ee keenya akka hin galleef lammiileen Oromiyaa dammaqinsaan qabsaa'ota cina dhaabbatuuf dirqama qabus jechuun ABO'n waamicha taasiseera. Jaarmiyaan ijaarsaa dubartoota Oromoo addunyaa dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessaaf xiyyeeffannoon akka kennamuu qabu gaafate. Ilmaan Oromoo 212 ol badii tokko malee aanaalee godina Walloo irraa hidhamanii dararaa argaa akkasumas gochaa duguuggaa sanyii mootummaan Itoophiyaa raawwachaa jiruu fi dhaabbileen mirga namoomaa tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatan jaarmiyaan ijaarsa dubartoota Oromoo addunyaa gaafate. Jaarmichi xalayaa hagayya 1 bara 2023 dhaabbilee akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii, Koomishinii mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii, Koomishinii mirgoota namoomaa gamtaa Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetiif barreesseen mootummaan Itoophiyaa faallaa heeraa fi seeraa deemuun gocha duguuggaa sanyii fi dhiittaa mirga namoomaa hamaa raawwachaa jira jedheera. Bu'uura seera mirga namoomaa addunyaa hordofeen dhimma hidhamtootaa fi mormitoota biyyattii tarkaanfii hatattamaa akka fudhatamu gaafana jechuun xalayichi ibsee jira. Korri adda bilisummaa Oromoo kan kutaa Kaanaadaa fi USA adoolessa 26 haga 28 bara 2023tti geggeeffamaa ture milkiin xumuramuun ibsame.
Korri kun dhimmoota fardii yeroo ammaa biyya keessaa fi alatti mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo akka walii galaatti mudatanii fi hojii qabsoo ABO'n durfamu hunda gamaggamuun hanqinoota jaarmichaa kan keessoo gufuulee hojii idilee ABO keessaa fi alaa mudatanii fi dhiibbaa waliigalaa gamaggamuun kallattii gara fuulduraa akeekuunis ibsameera. Kanumaan wal qabsiisuunis korri kun ibsa ejjennoo fi kutannoo abbaa qabxii 15 baafachuun xumurameera. Ibsa isaanii kana keessatti ABO'n jaarmiyaa akeekaa fi kaayyoo uummata Oromoo waggaa 50 oliif otoo hin sharafiin baatee as ga'uun kallachummaa isaa mirkaneesse waan ta'eef bakka amma geenye jirru irraas waan kaayyoo kana kan galmaan ga'u ABO ta'uun irra deebiin mirkana waan ta'eef haga xumuraatti jaarmiyaa keenya jalatti hiriirree murannoon itti fufuuf waadaa keenya ni haaromsina jedhaniiru. Itti dabaluunis waraanni bilisummaa Oromoo goblaa waraana ABO ta'uun hundeeffama jaarmiyaa kana irraa eegalee dhugaa qulqulluu ta'uu waan hubatamuuf akkuma jaarmiyaan ABO biyya alaa kanaan dura bifa walii galaan gad jabeessee ibsetti nutis miseensonni adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa kaabaa waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo bifa hundaan tubsuuf waadaa keenya ni haaromsinaa jedhaniiru. Ajjeechaa, hidhaa, dararaa fi doorsisa hoogganotaa fi qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo irratti mootummaan Itoophiyaa PP'n durfamu geessaa jiru cimsinee balaaleffanna qabxiilee jedhu dabalatee of keessatti qabxiilee hedduu haammateera. ABO'n walakkaa jaarraa tokkootiif akeekaa fi kaayyoo uummata Oromoo otoo hin sharafiin dhaaba qabsoo keessa turee fi ammasitti jiru kallacha qabsoo uummata Oromoo ta'uun ni beekama. Godina Wallagga Bahaa aanaa Angar Guuteetti humnoonni finxaaleeyyii dargaggoo Oromoo tokko ajjeesuun dhaga'ame. Aanaalee godina Wallagga Bahaa haleellaa humnoota finxaaleeyyiitiin hedduu dararamaa jiranii fi turan keessaa tokko kan taate aanaan Angar Guutee haga yoonaatti humnoonni kun aanattii keessatti gocha suukkanneessaa raawwachaa jiraachuun barameera. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa gaafa hagayya 6 bara 2023 dargaggoo Lataa Taakkalee jedhamu ajjeesuu isaanii maddeen keenya himaniiru. Ajjeechaa kanaan cinatti qe'ee fi qabeenya hawaasaa barbadeessuun kan danda'an ammoo guurrachuun isaanii dhaga'ameera. Ilmaan Oromoo dhaabbata dhuunfaa Dugdaa Konistiraakshን jedhamu keessa hojjetan sababa Oromummaa isaanii daraa ulfaataa argaa jiraachuun himan. Dhaabbanni dhuunfaa hojiilee ijaarsaa garaagaraa hojjetu Dugdaa Konistiraakshን jedhamu kun handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo bakka addaa Yoosef jedhamutti argama. Akkuma hojjetaa kamii hojjetanii maallaqa argachuuf dhaabbata sana keessatti qacaramanii kan jiran ilmaan Oromoo hedduun karaa hoogganotaa fi hojii gaggeessota ilmaan Habashaa dararaa argaa jirraa jedhan. Kana malees doorsisni garaagaraa irratti gaggeeffamaa jira jechuun yaaddoo qabanis dhaammataniiru. Dhaabbata sana keessatti ilmaan Oromoo ijaan argaa jibbuun ilmaan nafxanyaa kiyyoo adda addaa kiyyeessaniifis maqaa isaanii adda baasuun maddeen keenya nuu himaniiru. Isaan kunneenis Tsaggaa Adaanee, Suraafel Yohaannis, Indaashaw, Mulgeetaa fi Gimbaaruu kanneen jedhamanidha. Ilmaan Oromoo dhaabbaticha keessa hojjetan gidiraa akka namaa keessummeessaa jiraachuu himuun uummanni Oromoo bal'aan sagalee nuuf ta'a jedhaniiru. Mootummaan Bilxiginnaa dhimma amantaa keessaa harka galchachuun Sinodoosii Itoophiyaa wajjin ta'ee hordoftoota amantaa Ortoodooksii hidhaa jiraachuun himame. Bifa qannoonaa fi doogimaa mana kiristaanaa cabseen muudama abbootii phaaphaasootaa si'a lama raawwachuun bobbaasaa kan jiru Sinodoosiin Itoophiyaa iddoo hedduutti mormii guddaan isa mudateera. Haaluma kanaan magaalaa Naqamtee, magaalaa Gimbii, magaalaa Shaambuu fi magaalaa Dambidoolotti hordoftoonni amantaa Ortoodooksii hiriira ba'uun nuyi abbootii Sinodoosii Oromiyaa fi sabaa fi sablammootaa muudaman malee isiniin barbaannu jechuun ofirraa gaggeessaa turaniiru. Haa ta'u malee mootummaan Bilxiginnaa humnoota tikaa isaa bobbaasuun guyyaa kaleessaa jechuunis gaafa hagayya 6 bara 2023 godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti Abuna Daani'el teessoo Phaaphaasiitti ol seensisuun dhaga'ameera. Namoota sagaleen uummataa haa dhaga'amu, mootummaan dhimma amantii keenya keessaa harkaa kaafatu jedhanii gaaffii mirgaa gaafatanis jumlaan mana hidhaatti guuruun barameera. Namoota hidhaman keessaa kan maqaa arganne Habtaamuu Bantii, Waaggaarii Tasammaa, Abbaa Hayilee Yesuus, Luba Israa'el Taammanaa, Hamsaaluu Taammanaa, Koorsaa Tsaggaa'ee, Abbaa Gabramadiinii fi Luba Bulii kanneen jedhamanidha. Wiixataa har'aas hordoftoonni amantichaa ganamaa kaasuun bataskaanatti walitti qabamanii sagalee mormii dhageessisaa jiru. Dhaabbatni fayyaa addunyaa lolli naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiru akka isa yaaddessu hime. Daarektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti hammaataa jiru dhaabbata isaanii akka yaaddessu himan. Hokkara naannichatti dhalateen daandiiwwan waan cufamaniif akkasumas tajaajilli intarneetii waan adda citeef deeggarsa namoomaa qaqqabsiisuu fi haala naannocha keessa jiru hordofuun ulfaataa ta'eera jedhan Dr. Tedros.
Qondaalli fayyaa addunyaa kun barreeffama yaadda'uu isaanii ibsu tiwiitara isaanii irratti kan maxxansan wayita naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsi hidhattootaa fi humna nageenyaa mootummaa gidduutti hammaatee jirutti. Kutaalee naannichaa hedduu keessatti walitti bu'iinsa adeemaa jiruun geejjibi lafoo fi qilleensaa danqameera. Sababa kanaan tajaajilli intarneetii adda citeera. Magaalotaa fi iddoowwan garii hidhattoonni to'achuu hooggansi labsii yeroo muddamaa ibseera. Walitti bu'iinsi naannoo Amaaraatti yeroo dhiyoo as dhalate akkaan erga hammaatee booda mootummaan naannichaa humna isaa ol ta'uu ibsuun mootummaan federaalaa gidduu seeneera. Adeemsa seera kabachiisuu karaalee nageenya naannochaa keessatti mirkaneessuu hin danda'amne jechuun pirezidaantiin naannichaa Dr. Yiliqaal Kaffaalee mootummaan federaalaa akka gidduu seenee seera kabachiisu xalayaadhaan gaafatan. Kana booda manni marii ministeerotaa jimaata darbe labsii yeroo hatattamaa ji'oota 6 turu naannoo Amaaraa keessatti labse. Ajajaa fi qajeelfama labsiin kun ittiin raawwatamus boceera. Ajajji labsii yeroo muddamaa kun hojii isaa kanaan naannicha yeroo gabaabaa keessatti gara nagaa fi sochii idileetti akka deebi'uuf hojjetaa akka jiru hime. Haa ta'u malee Daayirektarri Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Dr. Teediroos Adhanom walitti bu'iinsi dhalate kun fayyaa hawaasaa irratti balaa kan uumuu fi sirni kenniinsa tajaajila fayyaa waliigalaa kan gufachiisu ta'uu ibsuun kun akka isaan yaaddessu himan. Dr. Teediroos deeggarsi fayyaa hawaasaarraa akka hin cinnee fi dhaabbanni isaanii jaarmiyaalee deeggarsaa kaan waliin ta'uun tajaajila barbaachisaa kennuu irratti akka hin gufanneef sirni tajaajila fayyaa naannochaa xiyyeeffannoon eegamuu qaba jechuun dhaaman. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork subscribe like gochuun hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.